godina shawaa bahaa aanaa boosat ganda gaarrii jedhamutti ajjechaan lammiilee nagaarratti tibbana raawwatame jedhame ijoo dubbii ta'eera. Ajjechaa wiixata galgala raawwatame jedhame kanaan haati tokko ajjeefamuun miidiyaa hawaasummaa gubbaa dheekkamsa kaaseera. Suurri ishees bal'inaan qoodamaa ture. Haati kun aadde Kuulii Hawaas jedhamti. Miseensa maatii aadde Kuulii ta'uu kan himanii fi nageenya isaaniif maqaa fi sagalee kiyyan ibsiinaa namni jedhan BBCtti akka dubbatanitti ajjechaan kun halkan naannoo sa'aatii 2tti raawwatame. Dhaggeeffattoota keenyaa sagalee nama kanaa fayyadamuu waan hin dandeenyeef kan dhageessan sagalee taatoodha. Onkoloolessa 14 isaaniidhani namoota 6 turanii jalqaba kan hidhaman keessaa 2 mana isaaniitti deebi'aniiru. Namoonni arfan aadde Kuulii Hawaas Waaqayyoo, Gadaa Godaanaa, Baqqalaa Boruu fi Tufaayida'oo jedhaman wixata darbe halkan keessaa sa'aatii 2 irratti gadi baasanii rasaasa rukutanii keessaa 3 ajjeesanii Tufaayida'oo ajjeesne irraa jedhanii achumatti gatanii deeman. Borumtaasaa yemmuu reeffa fuudhuudhaaf deeman inni lubbuun ooleera. Amma mana yaalaatti wal'aanamee bayyanachaa jira. Kan kana godhe raayyaa ittisa biyyaadha. Jalqaba kaampii waraanaa Soogiddootti hidhanii tursanii achii baasaniiti isaan ajjeesanii. Maanguddoon umurii ganna 50tti dhiyaatan aadde Kuuliin haadha ijoollee 7dha. Shamarran 5 fi dhiirota 2. Qonnaa fi loon horsiisuun kan jiraatan harmeen kun jalqabuma namoota kaanii wajjin maaliif to'annoo jala oolfamanii jennee gaafannee turre. Kanaan dura ittisa biyyaa fi hidhattoota jidduutti walitti bu'insi uumamee ture. Sana booda namoota kanaan kan nu lolaa jiru ijoollee keessan nyaachistaniit nutti gadhiistanii jedhanii hidhani. Kuuliidhaan maatii keedha ijoollee keedha kan kana godhu isaantu nu ajjeesee jedhanii qabani. Sirni awwaalcha aadde Kuulii kibxata magaalaa Walancitiitti gaggeeffamu miseensi maatii kun nutti himaniiru. Hidhaa fi ajjechaan akkanaa garuu naannoo sanatti haaraa miti jechuun BBCtti dubbatanii hawaasnis naasuutiin baqaatti jira jedhu. Kanaan dura raayyaan ittisa biyyaa yemmuu waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin walitti bu'insa qabaatan hawaasa nagaa qotee buluma qabanii ajjeesanii birumaa deemani. Fakkeenyaaf birraa darbe ilma Tufaayida'oo fudhatanii deemanii gaara keessatti ajjeesani. Uummanni garrii ammallee baqachaa jira. Namni qabeenya qabu maasii keessatti gateeti qabeenya harkaa qabu ooffatee baqachaa jira. Namni tokko kan keessaa taa'u hin jiru. Dhimma ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatame jedhame kanaa kan gaafanne ajajaan poolisii aanaa Boosat Komaandar Mohaammed Suufaa odeeffannoon kun nuufis haaraadha jechuun BBCtti himaniiru. Nuufis haaraadha wanni suni qaamni nageenya naannoo san qabeenya kana yeessu jiru baay'eedha. Ololloyii waajjira poolisii keessa akkas bahee kan jedhamu tokko illee waan danda'a feesbuukii tokko irraan kan nagaa ture yoo jira. Sanii miti dhugaan akkasii miti. Namoota kana nagarra illee nu biratti hin hidhamne. Tarii yoo qaama biraatti wanni akkasii raawwatame hin beekne wanni qulqullaa'oo gara fuulduraatti wanni qulqullaa'oo jiraate malee qaama poolisiitii fi karaa keenyaan wantoonni namoonni akkasitti illee nu biratti dhufan illee jiru. Oduun haasamu waan akkasii hin jira. Saniin alatti qabatamaan Komaandar Mohaammed dabaluun utuu namoonni kun raayyaa ittisa biyyaan to'annoo jala oolfamaniiti nuti deemnee harkaan fuuna turre jechuun hidhamuu namoota kanaallee quba akka hin qabne dubbataniiru. Namoonni akkasitti yoo hidhaman nuti biraa fuuna. Yoo isaan biratti namni to'ataman dafnee biraa fuuna isaan bira namoota to'atan. Maaliif namni yoo to'atame seeraan itti qulqullaa'a. Kanaaf namoota kana nagarre isaan biratti illee nama fakkeenyaaf jedhamu akkana poolisii tokkotti. Oromiyaa bakka adda addaatti ajjechaan qaamolee nageenyaan namoota nagaarratti raawwatamu akkasumas namoota to'annoo seeraa jala jiran hidhaa baasanii ajjeesuun hammaachuu dhaabbileen mirga namoomaa kumachaa turaniiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti koomishiniin mirgoota namoomaa qoratu gabaasa fulbaana darbe baaseen humnoonni mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti namoota nagaa murtii seeraa malee ajjeesaa hidhaa fi dararaa jiru jechuun himatee ture. Ajjechaa abbootii gadaa karrayyuutti raawwates akka fakkeenyaatti kaasee ture. Dabalataan UN ajjechaa ola deemaa Amaanu'eel Wandimuu godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti caamsaa 11 bara 2021 ajjeefames kaasuun hawaasni Oromoo Qeellam Wallaggaa fi Wallaggaa lixaa yeroo baay'ee miseensonni maatii isaanii miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun murtee seeraa malee akka ajjeefaman ibseera. Dhaabbileen mirga namoomaaf dhaabbatan ajjechaan adeemsa seeraa sarbuun raawwatamu akka dhaabbatu ammallee irra deddeebiin waamicha gochuutti jiru. Ajjechaa namoota nagaa kanarratti raawwatame jedhame ilaalchisee waajjira kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa irraa yaada akka nuuf kennaniif yaaliin goone ammatti milkoofne. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaas dhimma ajjechaa namoota nagaa Piriitooriyaa ilaalchisuun biyyoonni 10 ibsa kamisa har'aa baasaniin naannolee Oromiyaa fi Amaaraatti walitti bu'iinsi gaggeeffamu kan nama yaaddeessudha jedhan. Biyyootiin ibsa kanaan yaaddoo isaanii ibsan kan akka UK, Kaanadaa fi Awustiraaliyaadha. Mootummaan Itoophiyaa fi TPLF waliigaltee Piriitooriyaa waggaa har'aa mallatteessaniin Tigraayitti namoonni jireenya idileetti deebi'uu ajaa'ibsifachuu kan ibsan biyyootiin kun garuu immoo naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi itti fufe haala yaaddeessaa irra jira jechuun akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessaniiru. Naannoo Oromiyaa keessatti waggoota darbaniif humnoota nageenyaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti walitti bu'iinsi gaggeeffamaa ture itti fufee jira. Naannoo Amaaraattis mootummaan humnoota addaa deebisee ijaaruuf tarkaanfii fudhatee wal qabatee naannicha keessatti diddaa mudateen walitti bu'iinsi uumameera. Waraanni Tigraay lubbuu namoota 10,000 lakkaa'amanii galaafatee waggaa tokko dura waliigaltee nagaa Piriitooriyaatti mallattaa'een xumurameera. Haaluma kanaan Tigraay keessa nagaan buufatus namoonni hedduu garuu ammallee qe'ee isaanii bakkeewwan naannichaa keessatti gara kaabaan humnoota Eertiraan gara lixaan ammoo milishaa Amaaraan qabamanii jiranitti deebi'uu hin dandeenye. Namoonni hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gargaarsa namoomaa isaan barbaachisa. BBC'n gara kaaba lixaa Tigraayitti imaluun namoota waraanicha booda ammallee miidhamaa jiran dubbiseera. Isa barbaadaa jirra. Tajaajilli fayyaa fi bishaaniin qulqulluus hin jiru.
bishaan ujummoodhaa yeroo hunda hin jiru. Yeroo baay'ee bishaan boollaa fayyadamna. Yeroo hunda dhukkuboonni bishaan hin daddarban akka jiran nutti himu. Maallaqa qoricha ittiin bitannu garuu hin qabu. Abbaa Habtuu Gidday itti gaafatamaa mana barumsaa Shiree keessaati. Manneen barnootaa mootummaa Shiree keessa jiran kaampii buqqaatotaa ta'uun tajaajilu. Manni barumsaa dhuunfaa Don Bosco deebi'ee banameera. Garuu karaa baay'ee daangeffamaadha jedhu. Manneen barnootaa mootummaa biroo naannoo keenya jiru. Garuu namoota buqqaaniif kaampii erga ta'anii namoonni kun ammallee gara manaatti deebi'uu waan hin dandeenyeef barattoota simatanii barsiisuu hin danda'an jedhu. Manni barumsaa keenya buufata xiyyaaraatti dhiyoo waan ta'eef barattoonni sagalee xiyyaaraa yeroo dhaga'an ni wareeru jedhu itti gaafatamaan mana barumsaa kun. Gargaarsi nyaataa eebla 2023 sababa saamichaan dhaabbatee ture. Aangoonni akka jedhanitti namoonni dhibbaan lakkaa'aman sababa beelaatiin lubbuu dhabaniiru. We have credible reports that there have been malnutrition related deaths. Hanqina nyaataatiin wal qabatee duuti jiraachuusaa gabaasa amanamaa qabna jedhu Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti Daayirektarri Waajjira Koomishinara Olaanaa Aadde Albaab Tasfaa'ee. Haalli namoomaa dhuguma hamaadha. Naannoo Tigraay keessatti buqqaatonni miiliyoona 1 ol hatattamaan gargaarsa namoomaa barbaadu jedhan Aadde Albaab. Aadde Muluun gama isaaniitiin akkas jedhu. Ijoolleen keenya du'aniiru. Waliigalteen nagaa erga taasifamee waggaa tokko ta'eera. Eeyyeen gaddatu natti dhagahama. Yoo gara mana keenyatti deebi'uu dandeenye ijoolleen keenya akkasumaan akka hin duune natti dhagahama. Lafa keenya deebisachuudhaaf lubbuu isaanii kennu. Dhugaa walaahi haadha ilmaan tanteettu abaa'oo keessa jira. Ilmaan tanteettu abaa'oodha. Waraana bilisummaatiin deeggartaa jedhanii haadha ilmaanii fi ilmaan nama 4 wajjin mana hidhaa galchanii eegin mana hidhaa galchan. Uummata keenya hedduu takka waan ajaa'ibaa takka wanni Itoophiyaa kana afaan hin beektisu. Dhugaa dubbachuuf jiraachuun ilma namaa hedduu yaaddisaadha. Hedduu yaada keessa nama galchee jira. Namni akkuma wanni itti ilaalamu jira. Kun maaliif akkan ta'ee wallahi hedduu nama ajaa'ibaa. Nama 4 kan mana hidhaa galchan haadha ilmaanii wajjin seera tokkoon alatti eegii mana hidhaa galchanii yakkamaan tokko yoo waa balleessee yoo badii qabaate dura akka itti beennutti seeratti dhiyaata. Eega seera dhiyaate booda seeraan gaafatamaa. Itti murtaa'ee isinitti murtaa'a. Bakka akka haasasaan hin beeknan waan akkasitti hin beeknan. Ammoo mana hidhaatii nama gabbaasanii nama rashanuu jechuun hedduu kun walaahi very shameidha. Walaahi waan ajaa'ibaatti wanni Itoophiyaa keessa deemu jiru. Ammas haadha ilmaanii jaartii nama guddaa nama umriin isaanii yoo xiqqaate nama umriin 60-70 mana hidhaatii gabbaasanii ajjeesuun hedduu ulfaataadha uummata keenya. Wanni Itoophiyaa kun hedduu babal'atee dhufaa jira. Gama kaaniin sabaa fi sablammoota wal ajjeesaa walirra duulaniitiin dhaaba adda addaatiin walirra duulanii wal ajjeesanii maqaa wal balleessanii. As Itoophiyaa tana keessa jiraachuu kan kee hedduu dhugaa dubbachuuf hedduu shakkiidha. Maaliif uummata keenya jiraachuun kun hedduu biitaa. Jiraachuu fi jiraachuu dhabuun adda waan ta'eef ati ilma namaa tokko jiruma isaatii yaaduuf hedduu nama Itoophiyaa keessatti jiraachuu fi nama ajjeesuu waan qallaalii takkatti ilaalamuu eegalee takka waan qallaalii takkatti amma humna abaa'uu ofiin jee maqaa ofii moggaafatee adda kophatti bahetti jira. Abaa'uu waraanni bilisummaa Oromoo sana ofiin of beekaatan mootummaan uummatni beekasu rakkoo hin qabu. Kamagaa abaa'uutiin himatee uummata fitu jira. Akkasuma mootummaan addatti kophatti nama dararuu jira. Mana hidhaa nama galchee mana hidhaatii gabbaasee nama ajjeesuun salphaatti ta'e. Heera akkam keessa jira waan akkanaa kana keessaa mee akkamitti baanaa uummata keenya kabajamu. Dhugaa dubbachuuf hedduu nama yaachisaa waan akkasiisin jaa. Amma haadha jaartii nama tokko nama guddaa haadha ilmaanii fi ilmaan nama 4 mana hidhaatii baasanii ajjeesanii dhugaa dubbachuuf hedduu nama ajaa'ibaa.
hedduu nama dararaa godina Shawaa Lixaatti akkasii isiniin jechaa uummata kiyyaa dhugaa dubbachuu fi waan akkanaa kun hedduu baay'atee hedduu takka baay'atee jira. Rabbi nu waa laaffisu isiniin jechaa kanuma utuun kennu yaadda.